yaada gaggabaabaa tokko isinitti hima jedhee dhufee jedhee baga nagaan dhuftanii warras dhuftanii hedduu galatoomaa isin jedha. Akkuma mata dureen kiyya jedhu mata dureen achirratti jedhu waa'ee resolution EU ka addunyaan kale beekte kana okay commenti argaa jira amma welcome Anwar galatoomee Facebookin wanna Facebook live kan jijjiiree jira. Anyway resolution dhufe kanatti UN xiqqoo tweetii godhee kan commenti jalatti illee argee jira. Press release kalee maxxansinee commenti namoonni jedhiin gaddasaa jirtanii akkasumas ammoo maaliif sagaleen Oromoo dhabame kan jedhurraa dhumarratti ammoo maaltu deemaa jira maal godhuu qabdanii kan jedhuuni sanuma isin mari'acha jechaa fi dhufee jedhee inni guddaan kan isinitti dubbachuu barbaade yoo dhugaa dubbadhe especially commenti UN sa irratti wali qabatee namni kenna hamileen xiqqoo tuqamee jira natti fakkaata. Kare eriyaa kee takka hojjetoo haasofnu waa'ee Oromoo haasofneetu maanii of course dhiyeenya kanatti namni martuu wanuma kana haasofna waggoota lamaan dabre kana. Kanarratti waa dubbadhe baay'ee na gammachiiste onneetii na gammachiiste naan jette. Maaliif jennaaniini ammallee Oromoon abdii qabaa naan jette. Dubbii san dhagaheetiin maybe isinillee xiqqoo qalbii yoo isin gammachiise jedhee isinumatti himuuf hin dhufe jechuudha. Waan guddaa miti. Maybe ilmi namaa kuni sometimes guuf fignee jennu bakka deemnu wallaallee kaayyoo itti deemnu follaallee cinqiin ammaatun rakkoon amman keessa jirtu tuni akka waan boruun jirre nutti fakkaatu danda'a. Yeroo baay'ee olaaltanii jettanii ilmi namaa kun jechuudha. Rakkoon har'atu irra jirru tuni hangana waan rakkan nutti fakkaatu rakkoon kadheetunni tadabritetunni martinuu rakkoo lallaaftuudha taadhaa tanatu cinqiin guddoon irraanu qabdu hadha nutti fakkaate jette. Because fakkeenyaaf daha namni dahee jedhu daa'ima oguu dahee jedhu yeroo sanii hin dhukkuba akka malee lammatii hin da'u jedhan garuu dahanii gadabreen boodammoo inni irraafatu jechuudha. Akkasuma cinqiin okkoonum keessa jirtu cinqiin ammaatuni cinqiin irra jirru tuni wannuma cinqii haganarra geenya nutti fakkaachuu danda'a. Sanammoo maaf akka ta'e xiqqoo isin dubbachuu barbaadeetiin akka Oromoo tokkotti akka keessanii kaastirana deemtanii katabaa jirtan kalaaltan ka sheer gootanii kaalkanii guyyaa jiruu dhiistanii waa'ee Oromoo kana keessa deemtanii jechuudha. Akkuma kiyyaa akkuma anillee akkuma keessanii jechuudha. Waan tokko isin yaadachiise yoo jedhe fakkeenyaaf warri biyya alaa jiru biyya Yurooppii jiru fi yookiin biyya Ameerikaa Kanaadaa Kanaadaa illee Ameerikaa jirti yookiin Afrikaa warra jirtu warri fagoo Ameerikaa ala jiruu fi yoo ilaalanii jedhan Ameerikaan tun gurraacha jibbitu fakkaata. Wanni poolisni Ameerikaa saba gurraacha kana qaqqalee fixe namatti fakkaate jedha. Maa miidiyaan isa irratti zoom godhee waan fokas godhee jiruu fi rakkoo hamaa gadi qabiinsa uummata gurraachaa poolisiinsi jibbaa uummata gurraachaa qabu malee hangam biyyi sun bareedduu hamtu argitan jechuudha. Sometimes waa'ee Oromoo kanarraallee akkasitti ilaalee jedha. Fookasiin keenya negatiivii qofa irratti waan ta'eef fookasiin keenya hamaa qofa irratti waan ta'eef hamaan jiru dhabuu miti iddoo gongorina hamaan ni jira waan ta'eef even progressii jijjiirama dhufellee nootas gachuu hin dandeenyu nootas gachaa hin jirru sanuma keessa si yaadachiisu barbaadeeti. Fakkeenyaaf akka jijjiirama tokkotti kan hin fudhadhee jedhu irreecha engadda dabre kana namootaan irratti du'ee jira namni illee hidhamee jira. Haa ta'u homa fe'illee hamaa fe'illee yoo ta'u irreechi engadda dabre kun baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Olaaltanii jettanii nafxanyaan amaarinuu nu arrabsine suni waa lamarra ta'uu danda'a. Tokkoffaa ergamteetiin manasaraa paalasii irraa achi ergamanii akka nu arrabsiisan mul'isa. Lammataa immoo ofii jaraati sammuu jaraatiin akka hin deemne ajajaan akka deeman mul'isa. Nevertheless biyyattiin guutuun baay'ina uummata Oromoo badhaadhina uummata Oromoo uummanni Oromoo akkatti aadaa tokkummaa qabu. Ayyaana irreessi jechuun ayyaana musliimaa yookiin ayyaana kiristaanaa otoo hin ta'in ayyaana Oromoo hunda kan ta'e walitti fidee jedhu yeroo addunyaan agartee jettee ijoolleen teenya ta dur nafxanyaa deemtee nafxanyaatti hafteettee ta dur Oromummaa jaraayyuu hin beekne Oromummaan
jiraayyuu suurkanaanii saalfatanii ittiin dhokaatan hadha wayaan aadaa akka argitan kanatti bara so jijjiirama guddaatu jira so wanni biraa yoo hafee jedhee saniyyuu hamileen isin ka'uu qabdi jechuu barbaadeetiin because jijjiiramni Oromoon waggaa 5 hadhaa Oromoon waggaa 10 hadhaa bakka jirtu laaltanii hadha bakka jirru laaltanii Oromoo akka eessa deemnu isinitti mul'atu qabaa arguu qabdanii jechuu barbaadeetiin kara keenyatti was deebi'ee jedhee xiqqoo dhiyeenya kana ka I think numara yu argine jenne yu inni Geneva office warraarraa tweetii tokko sabaafran maqaa dhahee kaasee jira. Tokkoffaa akka ullatti wanti nu goone of course xalayaa barreessuudha. Dhaabni kuni dhaabbata hedduu wajjin dalagaa komantii asirratti illee argeen jedhe tokko keessatti waan tokko qofatu nu baasaa kadhattanii warra odeessitan kanaa fi warra nama Oromoo hedduu seentanii si gadi kana tokko malee itti kijiba afuuftan kijibdoota wanni biraan gootanii waan tokko barreessuu hin dandeettanii waan tokko garuu kijibaadhaan nama walitti naquudhaaf tokkoffaa warra taatanii warroota utumteen suniin gadi galoodha. Warroota jala san deemtanii yookiin argitanii komantii san share gochuu dandeettanii warroota nama qoodu kanneen jala deemtan dhaamsi warra kanaaf kuwan because gadi galoodha warra akkasii wajjin ani I'm too good for them I don't really care. Anyway, sanirratti dubbachuu waan hin barbaade tokko jiraadhe yoo jiraate wanti tokko especially akka ollaarratti dalagu tokkotti wanni isinitti immoo jiraanne Eurooppii resolution amma walumatti qabeen dubbadha kan UN illee kan resolution illee jechuudha. Resolution hin gadda bahee hangam akka xaarree jijjiirama goone jijjiirama san keessaa mee bakki xiqqoo Oromoof maal fakkaatu jettanii bakka 2-3 tokko isiniif dubbisee jira jechuudha. Kanneen keessaa resolution san obviously technology kan akka gaariin beeku akka isin share isin screen godhu garuu isin dubbisuu danda'a jechuudha. Qabxii jaafaa irratti maal jedha? Call for an international and impartial inquiry commission to investigate the attacks targeting a specific ethnic religious group with intention to inciting intra-communal violence, endangering the peace and security of Ethiopian people, call Ethiopian government to ensure those responsible to be held accountable. Wanni kun akkanatti jalqabnee turre garuu jijjiirama guddaa keessa jiraachuu isinitti mul'atu. Lakkoofsa 8 irratti yoo deemtan immoo call on the Ethiopian government to immediately account for forced disappearance of civilians, to release those detained without credible evidence of crime, and to end discriminatory treatment. Kuna ammoo hidhamtootaa fi I'm pretty sure warra afaan Ingiliffaa dubbatan Ingilizii jedha. Kunillee lafa samiirraa hin dhufne wanna goone jechuudha. Roobii irratti bal'inaan ni haasofnaa garuu ammaa fi yaaduma kana isinitti hima jedheeti. Qabxii 12 irratti illee maal jedha isinitti fakkaata dubbisanii fixuu hin dandeettanii 12 irratti jedha. Call on Ethiopian government to sign and ratify the Rome Statute of International Criminal Court, calling the warning party to guarantee and veteran access to independent human right monitor, investigate, including UN African Union investigators jedha. Draftii sun hufulii akkasuma jedha. Qabxii 15 irratti recall qabxoota kara 27 kan keessaa qabxii gaariidhaan of jedhu keessaa qabxii takka 2 3 qabxii 6 tokko fuudhee jira jechuudha. Recall the importance of Ethiopian for stability of Horn of Africa and continent as a whole. Recall that the EU and other international interlocutors have offered to serve in mediation between the sides of Ethiopian conflict, but those offers have not been accepted by Ethiopian government. Call for belligerent party to come to negotiated table without precondition. Call for Ethiopia-led inclusive national political dialogue to find solution to crisis, including representative from all affected area: Tigray, Amhara, Benishangul Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somalia, Southern Nation and Nationality People Region, and Gambella jala. Sunille Samira in Ufne, Wamicha European resolution is irrationally major jechuudha. Qabxii 16 irratti recall the situation can only be resolved through peaceful, meaning
means an inclusive dialogue among all warring party. Kaduma Rati emphasized the EU stand on the side of the people of Ethiopia, emphasized its willingness for peaceful resolution to the conflict, suggest, however, the use of sanction by Commission against members of the government of Ethiopia, the government of Eritrea, the TPLF, and others responsible for action, prolonging the conflict and exacerbating the humanitarian situation for millions of Ethiopia if the humanitarian situation has not significantly improved by the end of October. In particularly after the new government has been formed. Qabxii kanneen maasnitti misli fakkaatee waa lamaaf sinitti meeje qabxiilee jahan kanneen qabxii jaha 8 12 15 16 fi 27 kunniin explicitly waa'ee keenya ka dubbate jechuudha. Wanni kun tokkoffaa lafarraa ofumaa isaatiin dhufne, lammaffaa ammoo sagaleen Oromoo warra dhaabame jennee yaadnu kan keessa wanna isin yaadachiisuu barbaade tokko yoo jiraatte haasaa godhamu kana keessatti karaa Ameerikaanis ta'e karaa Yurooppiyaanis amma dhiyoo kanatti karaa Awustiraaliyaatiin illee jalqabeetiin everyday wixataa hanga jimaataatti sagalee Oromoodhaaf bakka buunee Oromoo irratti lagamu jira. Haa ta'u ammoo wanni tokko karakkoo jiraate kan namni keenya haa beeknu barbaannu hangamillee nuti kennaa miti yoo jennu mootummaan aangoorra jiru kuni mootummaa an Oromoo bakka bu'ee jedhee of gurguraa jira. Addunyaanis haa xiqqaatu haa guddattu haa rakkoo jirullee agartee jechuun mootummaa Oromooti jetteetiin nullee jalqaba mootummaan kun dhufu harka waliin dhahaa turre. Kun ammoo impaaktii guddaa irratti godhee jira. Kanaafiyyuu marii as dhufaa jiru komantii amma UN akkasitti godhee Oromoon irraanfatamu yes kar tokkoon advocacy keenyatti jabeessuu qabna. Hangam godhaa jira, hiriir hangam godhaa jira, warra Oromoon bakka adda addaa jirtan kunniin maal godhaa jirtan ji'a dabre jirtan. In fact urgololli naannoo Tigraay irraa banamee jedhee hangam waa godhaa jira, hangam hiriira bahaa jira, hangam dhuguma waan duraa eegamu goonee jira. Yes, godhaa jira garuu is not sufficient. Mul'isa gara kaaniin ammoo completely Itoophiyaa keessatti rakkoon Oromoo otoo fuudhan argatiin Itoophiyaan nagaa argatti ka jedhu sun addunyaan nu oliyyuu bittee jirti. Otumaa nutiyyuu ofii keenya manatti gallee ciisne jennee rakkoon Oromoo hin furamu. Kara kaaniin ammoo I'm pretty sure dhaggeettan baay'inni keessan natti fakkaata. Kara biirokraatii labilitti biirokraatii jechuudhaani warri TPLFis ta'e warri PP marii irratti walii galee jira. Mootummaa Abiyyi kana aangotti mootummaa haaraa akka kijibaa kana aangotti haa dhufuu fi isaaf dubbiin xiqqoo jettee amma kun dhumatee jira. So mariitti deemaa jira. Wanti nu dhiibaa jirru wanti nu godhaa jiru harkanii guddatti hadhas ta'ee boruu dubbiin tun gara marii deemuun isaa oolu bakka marii kan irratti akkamitti Oromoon bakka bu'ee bakka isaa argatee jira. Akkamitti sagaleen Oromoo sagalee PPP nafxanyaadha. Nafxanyaan kun Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Oromoon akka bakka buutee kana dhiibbaa godhaa jira. Kan irratti everyday dalagaa jira. So waamichi isin gootanii xalayaan amma press release tokko ka Oromoo advocacy kara 10 at least irratti ka saayin godhanii kalee baasne suni kanuma irratti mari'annee janna sigalee wanti nu dhiibaa jirru wanti nu dubbataa jirru because mariin kuni hadhas ta'ee borus isinitti maal waggaa dabreeraallee haasaa turre. Rakkoon biyya kamiyyuu mariidhaan furamee jira. Mariin anaa furamuu jechuun ammoo waraan dhaabatu miti innoo akkas jechuu kiyyaa miti. Yeroo kanatti namtichi kun karaa cufee jira. Namoota meeshaa qabu humna waraanaa malee dhaga huriidee jira. Kanaafiyyuu sun itti fufuu qabu sun warra gala deemuun jechuudha. Ani dhimma irraa haasawatu waan ta'eef sun dhaabbatee sun laafuu qabaa miti. So sun jabaatuu qaba. Uummanni ganda ofii naannoo ofii eeguu qaba. Bilisummaan jijjiiramni dhufu kun jijjiirama walqixxee Itoophiyaa guutuuf ta'uu qaba. Akkasumas ammoo advocacy biyya alatti goonuun biyya alatti taa'aa jirru kana afaan bannee sigalee kijiba warra sigalee karaa tokko qofa nu baas jedhee kijiba oofu kota kan dalagne kijiba oofu hinaafaan ajjeessee jedhee ofii mallaqalleen kennu kama namaa irratti odeessaa ofiin dalaguun garuu asuma taa'ee garaa isaa gubatee jira. Warroota akkasiif dubbataa jira jechuudha. Warroota akkasii warra dhagaa jirtaniif isinitti himaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu marii dhufaa jiru kanarratti akkamitti Oromoon bakka isaa argata. Advocacy kanarratti namni nuti wajjin haasa'iin hin jiru. Ofiisni nuti xalayaatti nuti hin barreessin hin jiru. Xalayoonni nu barreessaa jirru kunniin marti nu maal jedhaa jijjiirama dhufu kana keessatti tasgabbii nagaa Afrikaadhaafis gaanfa Afrikaadhaafis ta'ee akkasumas Itoophiyaadhaaf illee ta'ee Oromoon keessatti hirmaatu qaba. Mootummaan amma an Oromoodha jedhee bakka jiru bakka bu'e kun Oromoo bakka hin bu'u. Oromoo ka bakka bu'u jiru bosona. Oromoo ka bakka bu'u jiru mana hidhaa keessa jira. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti jennee kan amansiisu halkanii guyyaatti dalaguutti jira. Kanaafiyyu anyway gabaabinatti
hedduu galatoomaa komantii keessan mara hin dubbisne namoonni garii thumbs up naa kennaa jirtanii galatoomaa waan isiniin jechuu barbaadee jedhee do not despair. Because balaan naannoo Tigraay fi mootummaa kana tasgabbaahee jedhee waggaa tokko guutuu hafuura nu keessa kabutee fookasii godhee rakkoo naannoo Tigraay irra jiru san yaadattanii saniin dura fookasii nurra ture saniin dura marii waa'ee keenya irra ture amma gara ujji garas deebitee jette gaafa rakkoon kun at least ministeeriyaan banamee jedhee biyya guutuutti banamu haasaan ka biyya guutuutti ka warra Tigraay qofaa miti rakkoon Itoophiyaa keessaa warra Tigraay qofaa hin furamuu hin dandeettu kan addunyaan amantee jirti kanaaf wanti nu dhiibaa jirru rakkoo furmaata sirrii godhuu fi namni marti nu sabaaf sablammii hundi nurratti hirmaatuu qabaa jedha resolution kalee iyyuun baastee jettee kan nuti hedduu irratti xaarreetiin yeroo gabaabaa keessatti akka jijjiirama hangas godhu iyyuu arguu dandeenye maybe miidiyaa irratti dhaga'uu dhabna maybe waan adda addaa irratti dhaga'uu dhabdan malee xaarii guddaadhaan dhufee halkan taa'insa guddaadhaan dhufee tiima nama hedduudhaan dalagaa guddaadhaan dhufee nu qofaallee miti ampireeshii warra Oromoo ka Yuuroop keessa jirullee hedduu xaaraa ture dhaabbileen adda addaallee hedduu xaaraa jiranii garuu kan isiniin jechuu barbaadee jedhee rakkoon falli amma Tigraay irratti dhufaa jiru kun Oromoodhaaf hedduu waan gaariidha. Oromoodhaaf waan gaariidha. Mootummaan amma agoo African growth opportunity natti fakkaate. Aktii sanii kaama November tokkotti irraa bu'uuf deemu ka warri o business tokko ka China ka Itoophiyaa jiru laabii haarawaa bitee jiru torbee dabre irraa xiqqoo tweet godhee jire laabii haarawaa because wanni sun hedduu miidhaa jira economy biyyaa waan jissaa jiru jechuudha economy biyyaa fully sanctioned godhanii jiran biyyattiin sun hin jiddee failed state taate jennaan ammoo rakkoo malee furmaata hin qabu biisunoo jiddee jettee completely balaa guddatu ummata naannoo saniitiif ummata addunyaa kanarratti dhufa malee falli dhufu kanaaf addunyaan lallallataa jirti. Wanti guddaan asitti dubbachuuf dhufeen jedhee rakkoo amma dhufaa jiru kana keessatti jijjiirama shakkii hin qabnu jijjiiramni yoo dhufee nama hundaaf dhufee jira especially Oromoodha Oromoon akka 7% 60 taate yeroo gabaabaa kana keessatti deputy special envoy waan inni dubbate dhageettanii jirtanii so anyway kanneen marayyuu godhaa jirra isinii gara keessanii waan godhuu qabdan godhaa akka qarqaaruu qabdanitti qarqaaraa bakka marayyuu qarqaaruu qabdanii Oromoon manuma taa'eetiin itti mari'ataa jirra boru walgeettii advocacy hin qabnaa irratti maal goonaa hiriira yoo yaamne hiriira akkamii yaamuu qabnaa xalayaa barreessina oofisa hedduu wajjin walgeena oofisa hedduun ka miidiyaa irratti akkana goone baasne jechuun dandeenyu hoffulee waggaa dhumaa irratti oofisa mee qunnamnee mataa waan goone liistii kana income wajjin ni baasne jennaan sun walgahii warra actively keessa jirtan keessatti ni dhageetu ta'a kaawwanii fi wanni isinii dhaamuu barbaadee jedhee wanti amma dhufaa jiru jijjiirama gaariidha. Kanaaf iyyuu waan positive ilaalaa isin jechuu barbaade kijibdoota warra wata kan goone ka hinaaffaan ajjeesee bakka zeenan dhabanii jedhan sanniiniif bakka kenninaa akka bishaan wannaa keessa jiru asii achiin galgalinaa sigalee hadhee baluun faarsitanii boru ammoo ibaluutti hin ka'inaa so very consistency ta'aa jedhee isin gorsee jedha kun ammoo Oromoon inni raafatamaa akka jedhu sun Oromoon bakka irraa raafatamu darbee jira biyya san keessatti tasgabbii biyya saniitii fi addunyaan amantee jirti dalagaa kenna dalagaa keessanii ammallee torbee dhufu kana hopefully warra Yuuroopiitiin jalqabnee jenna abdeetii jiru uummata keenyaa kennuuf deemaa jirra jechuudha ji'a Oktoobarii kana walakkaarraa jalqabee hanga Diseembariititti waan deemaa jiru uummata keenya barsiisuuf deemaa jirra jechuudha haganuma jedheetiin galatooma kanuma isinii kennuuf dhufee jedhe fayyaa ta'a.